haa jennuuti iddoo namoonni baay'een walitti sassaabamanitti osoo hin yaadin dhuufuun keessan osoo isin harkaa miliqee yeroo sanatti lafni baqaqee osoo isin fudhatee ni filattu. Haa ta'u malee dhiheenya kana niitiin gara Ameerikaa jiraattu tokko dhuufuu keessan osoo biizinasiitti jijjiiruu dandeessanii maaliif siqiqiidhaan duutu jechaa jirti. Niitiin kun kan jiraattu dhuufuu ishee gurguruun yommuu ta'u, oduun kun erga dhagahameen booda sooshaal miidiyaa irratti mata duree haasa'aa guddaa ta'uu danda'eera. Qophii keenya har'aatiinis seenaa niitii kanaa fi akkamitti dhuufuu ishee gurguruu akka jalqabde kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Maqaan ishee Lash Botaanist jedhama. Kan jiraattu dhuufuu ishee gurguruun yommuu ta'u, kunis kan ta'e waggaa 4 dura tiiktookii irratti hordofaan ishee tokko dhuufuu dhuufuun viidiyoo akka hojjettu ni gaafata. Guyyoota boodas Lash dhuufuu dhuufaa viidiyoo hojjechuun tiiktookii irratti ni gallakkisti. Sa'aatii muraasa keessattis viidiyoo ishee kamuu caalaa ilaalcha hedduu argachuun hordoftoota hedduu akka argattu ishee taasisa. Koomentii irrattis namoonni hedduun dhuufuu dhuufaa viidiyoolee biraa akka hojjettu ni gaafatu. Niitiin kunis gaaffii isaanii fudhattee irra deddeebiin dhuufuu dhuufaa viidiyoo garaagaraa hojjechuu ni jalqabdi. Viidiyoowwan gallakkistuu ilaalcha hedduu argachaa guyyoota boodas namoonni ishee dinqisiifatan baay'achaa dhufu. Yommuu kana ture Laash dhuufuu ishee gara biizinasiitti jijjiiruuf kan yaadde. Yaaduu qofa miti. Niitiin kun dhuufuu ishee qaruuraa keessatti dhuufuun akkasumas karameellaawwan irratti dhuufuun gurguruu akka jalqabde daawwattoota isheetiif ni gabaasti. Yaadni ishee kun kan gammachiisee hordoftoonni ishee mana taa'anii viidiyoo ilaalan irra darbee foolii isaas fuunfachuuf akka barbaadan ibsaa gammachuu isaanii itti himu. Kana booda Laash dhuufuu ishee qaruuraatti dhuufuun akkasumas karameellaawwan irratti dhuufuun gurguruu jalqabdi. Guyyaa muraasa keessattis oomishni ishee kun gurguramee ni dhuma. Niitiin kunis kana booda namoota dhuufuu ishee barbaadan tarree qabsiistee guyyaatti yeroo dheeraadhaaf nyaataa fi dhugaatii ishee dhufsisuu danda'an soorachuu jalqabdi. Haaluma kanaanis guyyaa guyyaadhaan dandeettii dhuufuu ishee dabaluun maamiltootas hedduu argachuudhaan oomisha ishee kana onlaayinii irratti gurguruu itti fufti. Namni dhuufuu ishee barbaadu jalqaba onlaayinii irratti ni bitata. Isa boodas hojjettoonni niitii kanaa ajaja kana fudhachuun iddoo namni sun jirutti ni geessuufi. Oomishni ishee kunis akkuma sadarkaa isaanitti $170 hanga $200tti kan gurguramanidha. Biizinasii kana erga jalqabdeen booda guyyaatti qarshiin guddaan isheen argatte $25,000dha. Niitiin kunis ni dubbatti. Hojii kana waggoota 4 hojjedheen jira. Hojii kanas gammachuudhaan kanan hojjedhuu fi baay'ee kan nama sooramsuudha jechuun chaanaalii Biriitaaniyaa Channel 4 jedhamuuf deebii kennitee jirti. Gaazexeessichis maamiltoota isheetiin ala namoonni kaan maal akka isheedhan jedhan yommuu gaafatu akkana jechuun deebistee jirti. Hojii koo kanaan namoota hedduurraa arrabnii fi dhiibbaan guddaan narra gahaniiru. Haa ta'u malee maamiltoonni koo hojii koo jaallatanii hanga narraa bitanitti namni kamuu hojii koo kana irraa na dhaabsisuu hin danda'u jechuun dubbattee jirti. Nutis addunyaan keenya garamitti deemaa akka jirtu ajaa'ibsiifachaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti.